Namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed mootummaan ammaa Itoophiyaa bulchaa jiru abbaa irreedha akkasumas walitti bu'insa adeemaa jiru mariin furuu hin barbaadu jechuun himateera. Waa'ee ajjechaa artistii Hacaaluu Hundeessaas dubbateera. Waa'ee Lammaa Magarsaas waan jedhe qaba. Akkam jirtu hordoftoonni Hebbaa Broadcasting. Warri maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed mootummaan ammaa Itoophiyaa bulchaa jiru abbaa irreedha akkasumas walitti bu'insa adeemaa jiru mariin furuu hin barbaadu jechuun himate. Turtii addatti BBC waliin taasiseen biyyi balaatti adeemaa jirti jechuun callisnee hin ilaallu jechuun dubbate. Obbo Jawaar erga waggaa 3 dura dhiifamaan hidhaatii gadhiifameen booda gara caalu callisuu fi gidduu dhaabbatanii dubbachuu irratti erga fuulleffatee booda kana mootummaa cimsee qeeqaa jira. Akkasumas waa'ee obbo Lammaa siyaasa Itoophiyaa dhimma kaafaa waliin qabu yaaddoo abdii fi dhimmoota kana hedduu irratti BBC waliin dubbate. Obbo Jawaar turtii BBC waliin taasise keessatti nageenya biyyaa boora'uu fi kufaatii diinagdee fi akkasumas danqama siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf mootummaa himate. BBC'n himannaa Jawaar dhiyeesse irratti gama mootummaatiin deebii argachuuf waajjira ministeera muummee kominikeeshinii federaalaa paartii badhaadhinaa fi kaanitti bilbilus hin milkoofne jedha. Yeroo dheeraa fi gidduu dhaabbachuu kan fuulleffatee ture Jawaar dhiyeenya kana mootummaa kallattiin qeeqaa jira. Dubbachuu callisuus hirmaannaa cimaa godhaan ture kan jedhu Jawaar qaamota mootummaa fi dippiloomaasii keessa dalagan waliin walqunnamaa akka jiru dubbate. Ergaa waliigaltee Pirootoriyaatii hamma tokko abdiin ture hamma garuu dhiyeenya kana wanti argaa jirru gama nagaatti deebi'uu fi fedhii akka hin jirre hubachuu hime. Aangoota yeroo bitachuuf jiru jedheen gama mariitti akka deebi'an gochuu fi gama hundaan dhiibbaa irratti godhuuf sosso'aan jira jedhe. Akka namni siyaasaa paartii mormitii kun jedhutti walitti bu'insa Itoophiyaa keessaa mariin furuu fi kan rincinca'aa jiru mootummaadha. Haa ta'u malee bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed mariif karri isaa banaa ta'uu fi walitti bu'insa biyyaa miidhaa akka jiru hima. Sirni kun uummata kiyya fuudhee qilee akka hin seenne yaalaan jira. Diinummaa hin qabu jibbarraa hin qabu jedha Jawaar Mohaammed. Waa'ee ajjeefamuu artistii Hacaaluu Hundeessaa irrattis akkas jechuudhaan dubbateera. Ajjechaan artistii Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofee namoota hedduu to'annoo seeraa jala oolan keessaa tokko Jawaar Mohaammeedha. Ajjechaa weellisaa maqaa guddaa qabu kanaaf manni murtii namoota 3 akkaan itti mureera. Haa ta'u malee haati warraa isaa haqa akka hin arganne irra deddeebiin dubbataa turte. Amman hubadhu kitaaba keessatti barreesseen jira odeeffannoo kan ragaa itti hin qabne hin barreessine du'a Hacaaluu ni qorata. Har'as ta'uu baatu boonni qoratama dhugaan immoo ni baha gaaf tokko garuu qaamni walabatee dhaabbatee akka qoratu hime. Jawaar kitaaba haaraa hin gaabbu jedhu keessatti waa'ee kana katabuu hime. Wanti ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefameera kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baanee fi dhodhossaa hedduu godhaa akka ture ifa jechuun himateera. Waa'ee obbo Lammaa Magarsaa irrattis akkas jechuudhaan dubbataniiru. Gama kaaniin obbo Lammaa Magarsaa waliin qubaa yoo wal qabu ta'es Jawaar gaafatameera. Fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beekaa darbee wal quba qabna jechuun hime. Kitaaba Jawaar hin gaabbu jedhee katabe keessatti dhimma obbo Lammaas akka katabee jiru hime. Lammaa deggeruu kiyyatti hin gaabbu akka Oromoon barbaadee dhumarra godhuu baatus jechuun sirna hammaa aangoorra jiru uummata miidhuun himachuun keessaa ba'uu isaanii akka jajuun dubbate. Wanti hin gaabbine keessaa tokko gurbaa sana obbo Lammaa deggeruu kooti nama gaariidha. Obbo Lammaa fi ministeerri muummee Abiy Ahmed namoota walirraa adda hin baanee fi waliin mootummaa haaraa aangootti akka ba'u dalagaa turanidha. Obbo Lammaan akkuma ministeera muummee Abiy deggeraa salphaa hin jedhamne namoota qaban keessaa tokko turani. Yeroo xumuraaf erga miidiyaatti dubbatanii waggaa 4 ta'eera. Yeroo ammaa ejjennoo siyaasaa isaan qaban hin beeku jedhama. Furmaanni maalidha jedhamee kan gaafatamee fi akkas jechuudhaan dubbataniiru. Jalqabaa karaan deemamaa jiru qileetti nu galchaa akka jiru balaa hamaa keessa galchee akka jiru amanuu gaafata. Itoophiyaan karaa sirriirra hin jirtu karaa balaatti geessurra jirti. Abiyyii fi jarri isaa bira jiran kana amananii fudhachuu qabanii haala Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay keessa jiru harka mootummaa haala beera. Kuni haraara gaafata humnoota hidhatanii sosso'an amansiisuun ulfaataa miti. Nagayaa fi
tarsiimoo isaanii hordofanii ilaalcha isaanii qaban irratti waliigaluu dadhabni malee biyya akka diigamtuu fedhii hin qabani. Ijoollee kana amansiisuudhaa fi itti gaafatamummaa nan fudhadhaa kan Oromiyaa qofa osoo hin taane kan Amaaraas dabalatee jedhe. Kanaafi fallii garaagarummaa siyaasaa daandii siyaasaa irratti furuudha malee Abiyyiifis biyyaafis yeroon saffisaa jira jedha Jawaar Mohammed.